hanwaa beetee nutu daangaati keessatti taabella hana dhaabbate mallattoo tana dhaabbate illee namni jiru jechuudha. Hayyee kaleessa wayyaana sodaatan baruma ammaa hana beetee bara itaamaajorii ajajaa waraanaa guutuu Oromoodhaa bara muummeenuu Oromoodhaa ebergaa arras beetee onnetti dhabuun keessa waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Waggaa takka dura waggaa takkaa fi walakkaa amma waggaa lama dura qorkee ummanni falmatee taabellaa san buqqisanii jechuudha. Liyyu haaliin Oromiyaadhaa dhuftee galatoomanii taabellaa san buqqisanii Oromoo haga tokkollee taatu deebisanii jechuudha magaalaa qorkee keessatti. Makalaakaan dhufeeti guyyaatti aanu za'a 24 turre taabelluma mallattoo naannoo Amaaraa tayyattu san humni addaa Oromiyaadhaa buqqisiisanii makalaakaan dhufee deebisee jechuudha. Burraaburree bar jarri mootummaa burraaburree ta'uu isii akkasii beektanii jechuudha. So poolisiin keenyaas humni addaa keenyaas caffeenis bulchiinsinis beetee Oromiyaan tiyyaa jechuun dandeenye. Oromiyaadhaan falmachuu hin dandeenye jechuudha. Hayyee kaleessa wayyaanee tana godhe yoo jennee arrahoo kaleessa illee xiqqoo sadii tuqeetiin jira. Mootummaan tun imaamanni amma poolisiinis tarsimoonisi akkaataan itti Oromoo fi Oromiyaatti bulchitu hoba kaleessa wayyaaneen qorannoodhaan lafa kaayyette saba guddaa kana akkamitti jilbiibbachiifnee if jala qabuu dandeenyaa containment policy dokumentii isaan qopheeffatan san raawwiidhaaf isaanii kannasanii arra mataa isaaniif itti dalagataa jiran. Kaleessa isaanii tuqe qondaalota gaafanneen sinjee wanni isaan gabaabdutti afaan Oromoo callaadhaan wanni isaan naan jaan maali? Aboo kaleessa namaafuu hagasiisaniinidha. Arroggaa teenya taate ajaa'iba qabdii yoo dachaa isaniini yoo dachaa isan ajjeefne yoo dachaa beetee Soomaaliyaa akka isa weerartu goone ajaa'iba qabdiidha. Kanaafuu tarsiimuma kaleessa wayyaaneen baaftisanii arramma wayyaaneen wanni tarsiimoo san baafatteef aangorra turuudhaaf akkasitti waggaa 27 turte jechuudha. Isaanis gaa waggaa 27 fixatanii amata 20 dhufuusanillee bulfachuudhaaf harooruma wayyaaneen lafa kaayyette irratti irmaatu qabeetee Daani'el Kibrati fi kanaannoo Amaarallee irratti hidhatanii Oromoo akkamitti cabsanii bakka lamaanirraa isaan waraabbatanii jechuudha yaada. Tokko wayyaanee already qorattee lafa kaayyette fi kaan ammoo beetee maal jedhanii sababa muuxannoo gaggaarii dargiidhaatii fi Haayile Sillaaseetiif miilik achi keessaa baafatan karaa Daani'el Kibrati fi gorsaa isaaniitiin iizemaadhaan kanaanii gaa walitti qabatanii saba kana guddaa lafa qabuudhaaf mismaara abu 12tiin beetee Oromoo lafatti qabaa jiranii jechuudha. Lafa qabaa jiranii gaa Oromoon amala sirraa haga tokko siif obsiti siif dhoositi si gorsiti gaafa kaatee immoo akka wayyaanee sanii gaalli siin ka'e jechuudha. Meegaa obboleettiin teenya qaaliin Farihaalii jedha gaafa san arraan beekadha gaafa san waan isin jettee haasoote waan arra deemaa jiru wajjin walitti qabsiisaa laala. Waan beetee kaleessa Lammaa Magarsaadhaa wayyaaneedhaatu dhooke jenne arra Shimallis Abdiisaa maaltu dhooke. Jara ittuma amananii jechuudha. Waan daangaa tana ittuma amananiiti oofaa jira. This is a policy. Kun tarsimoo istiraatiijii wayyaaneen lafa kaayyette Oromoo jilbatti cabsanii lafa kaa'an. Moggaalee tana hunda maaliif tana godhan? Qabsoon Oromoodhaa duubbee kan qabaanneef. Hawaasa kana hidhuuf Oromiyaa guututti gaazaa godhuudhaaf naannooni qabu Oromiyaa guututti gaazaa amma Qaallittii fi Qilintoo godhuudhaaf karaan tokkicha nati baatuun hin jirtu. Baabbilee ga'uu hin dandeessuudha. Yaaballoo ga'uu hin dandeessu jechuudha. Because karaan tokkichi Moyyaalee ammas beekadha. Moyyaalee master plaanii Finfinnee ol murteessitu. Arra namni biyyaalaa jirtan kun hundinuu guddaan keessa harka 180 namni Moyyaaleetti hin gorin Moyyaaleedhaan keenyatti baqatee hin jiru. So hulaan tun cufamte jechuun gaa ummanni Oromoodhaa yoo walii gaa salaatu qaba jechuudha gabroonfataadhaaf. Meegaa Fariyaaliidhaa
umri si yaade reesu waan kalee isaa sanirraa hoggaa dubbattu taarraatti wal bira qabalala. Tummaan Somaalee olaantummaa seeraa nuti naannoon keenya kabaju kan isaan hin kabanye kophaatti maali? Yeroo amma duraa caffee amma duraa rakkaasaa turree jira. Yeroo caffee irra nuti kaasnu hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'insa bishaaniitiin hunjaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Sadarkaan uummanni Harargee amma irra jiru inni guddaan kana. San bira dabaree bar araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bar magaalitti amma Baabbilee araddoota hanga qabatanii magaalaa Baabbilee barbaadu jiru. Aanaa Qumbiidhaa araddoota 6 qabataniitiin magaalaa Minoo barbaadu jiru. Gursumiis akkasuma, Cinaaqsaniis akkasuma. Kanaaf rakkoo hammaataa kanaa jol qabatee miidhaan saba keenyarra ga'u jiru dubartiin gudeedamu jirtu gochaan suuqannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli mattaawaqaa naannoo Oromiyaa ittiin dalaynee jira jechuudha. Amma uummanni Cinaaqsan Jijjiga keessa dabareeti kan magaalaa guddittii godinaa dhufu. Mattaawaqicha san qabachuu isaanii yoo argan taate odaa bicha laalu liyyooyiliin Somaaleeti. Kana mattaawaqaan kun akkan hojjetamne godhanii miidhaa garaagaraa dubartii babbareedduu laalanii nama 7 nama maaliin gochaa suuqannee isaa irratti hojjechuu jiran. Akkamii usuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru. Ani rakkoo akkanaa kana godinaatu hin gabaasne moo maaliif hin hiikkanne? Lubbuu namaati dhimmichi waan ta'eef jecha. Kanaaf gochi suuqannee isaan araddoonni 32 ta'an ka Harargee Bahaa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra ga'u jiru kun an akkamitti ilaalama? Federaalli osoo harkuu maaliif waliin nu laala? Maaliif waliin nu dhiisa? Iddoon akkanatti isaan irratti rakkoo gaggeessaa jiran kun nu jidduu jira federaalli. Maaliif waliin nu dhiisa? Maaliif waliin nu laala? Maaf hiikkachuu dhabu? Olaantummaan seeraa nuti kabanyu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali? Kanaaf walqixxummaan nuufi Somaalee jidduu jiru waan rakkoo qabu na fakkaata akka kiyyatti. Dura deemamu jira. Guyyaa guyyaan alaabaan isaanii dhaabbatamu jira. Kanaaf naannoo kanarratti an akkamitti ilaalamaa federaallinis akkamiin nu ilaalaa jira onni juusan rakkoo hammaataadha kun ilaalamuu qaba jechuudha. Mega yeroo Fariyaan dubbattuu ni ajaa'ibdanii jechuudha. Asumarratti beektee waa'ee qorkeedhaa waggaa 2 dura waan jiru isa ibsine beektee humni addaa Oromiyaadhaa taappellaa san buqqisee hawaasni keeyjallee gammachuudhaan naannoo sanitti deebi'uudhaan isa gabaafne. Ammoo guyyaatti aanu taappellaa dhaabanidha. Wanni irraa dubbataa jirru beektee namni garii beektee isaan hin galtu jechuudha. Warri sharillaa PP kun isaan hin galtu. Mootummaa hoggaa tolchite galatoonfadhu hoggaa balleessite immoo qeeqiin gorsiin siyaasa jechuun kan wal fakkaati. Siyaasa jechuun haaluma haala qorkeedhaa haala isiin keessa turte sadi gabaafte hoggaa 2 dura isin jenne. Arraas deemaa laala. Arra beektee naannoo Somaalee kafiin jiru aspaaltii gubbaan jiru. Anyway, meegaa Fariyaan haasootu hoggonoonni OPDOdha hagaafa sanii beektee lubbuu bikka kaayan dhabanii jechuudha. Bar rakkoo Oromoo hiikuu dhiisaa jirana. Rakkoo Oromoo hiikuu dhiisaa rakkoon Oromoo hoggaa dubbatamtuu lubbuu bikka kaayan dhabanii jechuudha. I don't know wayyaaniin uummata akkam Oromoo keessa waliin qabattee naan galu jechuudha. Mee ilaalaa fuula isaanii mee ilaalaa. Laalme bar kursii yeroo dhokachuuf addaa jechuudha. Laalme masaddiis waragaatis. Afaan qabatanii በስማም ተናገረች እንዴ እንዲህ ያለ ነገር እዚህ ነገር አለ እንዴ በስማም ለኮን ጅሩ ካን ማይቶ ኡመተ በይቴ ኢፊዮ ዋጅር ሳሴኔ ምን ዳልሳ ከፈለሜ ፊ ማለሰት ኢልማን ፍጃቲ ብረገሌ ኦሮሚያ ረካነ ኢሲን በይቴ አከለመ ፓርላማ ጨፌ ኦሮሚያቲ ሚቲ የአማራ ምክር ቤት ዴይቴ ጨፌ ናኖ አማራ ዴይቴ ዋናሶ ጁቱ ፈካታ እቺ ማለከኑት ይፍደሪደ ምንድናት እቺ ደግሞ ምንድነው የምታወራው ጨፌ ኦሮሚያ ከሰት አፋር ኦሮሞዳቲን ሆጎሎት ኦሮሞት ዱበታ ጀርቲ አሞ ሆጎሎኒ አፋን ቀባታኒ እቺ ሜረዲ ቢጋሲስ ሸቦ ጋhala እቺ ወን ጅራ
والنجرة خنا قبصور ركورم ولا هو دا في هو دا في غره هو غره تركافت متي دغهونو تلفاتي تشوي دغهونو التلفاتي واندمات ودو تيتمايدا غرنانو سومالي توغا تشانو اوغاسوني سلطانوني شيكوتي علماءني كروت اللي ورين براتان طالع فولا سديتي ملامتهم ما في يكا بيتي مصطفى أكشر حواس الصومالي رتي هجتا جرو غراموتهم ما فدرالة تجاباسا جراني آدم فارا بيتي طالع تنقوات تجيساني وان قبل تسنارا نوم تنجتو يتي جرا خنا بيتي غلچيتو يطليا سنيل يچوت بفته حتا تومو طليا سنما هركا موميدا گيسي جستي هركا دكتور ابي گيسي جستي دكتور ابي سونين قوان قبل نجستي بركون كينيا غدان اباتو والجاسو لجوك امانيا اباتو دانيا كما خما سفران سايساني اينو رتي منانو نولفاتي تشوي وني رغودا موتوما نانو من راس دو سالان جرت ونو موتوما فيدرال راس دو سالان جرت وني سان قوان قبل جرت الواتو يرو غري وري اججي وساني خلافو وغات دفتي دبتو غفرمانو من وني بيتي اثيوبيا خيستي صدركا انستيتيوشنات الركوي كتون دندامنه في خانه تشوي المانا يا خا سغتات يتارا سورتا طمرنو بكا إرتتيغوتا بكا دوغور سريسا يوسمو فتشفنا لنو فلتا ميديا شبولا ميديا بيتي أباو كافاو بي وبولي ميتي اتشوي نتي ميديا أمتاتي وني راسون واي أورموراتي دانتا أورمورا أورمو ردابني أورمو مردابني أورمي أداف أورمي يمراف تبان كنارتي خطولش خورمو داتوله خورمو ما دلاكس خدانغا أورمياتيكس كأورمي يوم لليسو أباو توس نيجالتهم فن نديجر كافا توس بي توس وبو توس نوتي on the merit أولا لافاسي تعانجر فار صوفي الرسو لافاسنجر بك أمني خيني ميلا متمو موتو منفاسنو خنا وقارن جيدا المانا يا هاگا كوبي خنا فكات ولي دي چالو تكا نغا واغا كيسانو ترا thank you